tulluu waaqayyoo isa qulqullaa'aa irratti lammaffaa duutiin jiru. Lammaffaa wal caaluun hin jiru. Lammaffaa tokko gadi bu'ee tokko ol ka'uun hin jiru. Hirdii jal'aan hin jiru. Nama ajjeesuun dhiiga dhangalaasuun hin jiru. Hatuun hin jiru. Wal balleessuun hin jiru. Wal jibbuun hin jiru. Wal miidhuun hin jiru. Namni tokko illee miidhamu tulluu gosa qulqullaa'aa irratti dubbii waaqayyoo. Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma faisa faisa Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma faisa faisa Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni dabarre galanni dabarre siifaa ta'u maqaan kee barbaadaan ajjajamu maqaan kee barbaadaan ulfaatu ulfaata abbaa keenya ulfina sii kennuufne yaa Waaqayyo waan biraa barbaaduu dhufne yaa Waaqayyo ulfina kee arguu dhufne yaa Waaqayyo gooftaa ulfina kee keessa bashannanuu dhufne waa'ee kee dubbachuu dhufne si faarfachuu dhufne si dhaggeeffachuu dhufne yaa Waaqayyo galanni ulfinni siifaa ta'u maqaan kee kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo garuu kan faallesu waan hin jirreef dubbii waaqayyo garuu jiraata waan ta'eef dubbii waaqayyo garuu hiikaa waan ta'eef dubbii waaqayyo garuu furmaata waan ta'eef kottaa gara mana waaqayyootti ol hin baane kottaa karaa kan nutti agarsiisu karaa qajeelaa kan nutti agarsiisu gara dubbii waaqayyootti ol hin baana kottaa isa ba'aa keenya nurraa buusu isa dhukkuba keenyatti nu fayyisu isa dhibboo keenya nuuf hiiku kottaa gara mana waaqayyootti ol hin baana. Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma faisa faisa Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma faisa faisa Jesus kofta jannah wa qolli orma wa kan wa qanoma Sagalee waaqayyoo keessaa iddoon dubbisu Mikiyaas boqonnaa 4 nan dubbisa maqaa Kiristoosiin bara booddeetti tulluun manni waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessaa akka isa caalutti jabaatee hin dhaabbataa jedha. Gaarota hundumaa gararraatti ol hin ka'a. Sabni hundinuus gara isaatti hin yaa'u. Sabni lafarraa baay'atanii hin dhufu. Karaasaa akka inni nu barsiisuuf nus daandii isaarra akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana waaqayyootti ol hin baana hin jedhu. Egaa sabni sabatti billaa hin luqqifatu. Isaan deebi'anii lola hin baranii. Garuu isaan adduma addaanii muka wayinii isaanii jala harbuu isaanii jalas hin taa'u. Namni tokkollee isaan sodaachisu. Isa kana immoo afaan waaqayyoo gooftaa maccaatu dubbate. Ameen. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bara booddeetti dhagaa. Barri jira. Baroota keessaa immoo barri jalqabaa jira. Barri giddu galeessaa jira. Barri booddeen immoo jira. Baroota kana keessaa jedha. Bara booddeetti jedha. Manni qulqullummaa tulluu hundumaa keessaa tulluu isa hundumaa caalu irra hin dhaabbataa jedha tulluun mana waaqayyoo. Manni waaqayyoo tulluun iddoo hundumaatti kan mul'atu baay'ee guddaa akka ta'e tulluu sana keessaa immoo tulluu isa caalu irratti manni waaqayyoo hin mul'ataa jedha. Tulluun manni waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessaa isa caalu irratti jabaatee dhaabbataa jedha. Tulloota hundumaa keessaa isa caalu irratti jabaatee dhaabbataa jedha. Manni eewu manni waaqayyoo tulluu hundumaa keessaa
tulluu isa caalu irratti jabaatee dhaabbata. Hundumaatti mul'ata. Hundumaa gararraatti olaanee mul'ata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eenyutu mul'ata? Mana Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo kun immoo mana Waaqayyoo Waaqa isa jiraata. Isa hundumtuu ittiin ta'e. Isa waan hin jirre ittiin jiraate. Isa lafti kun Waaqni kun ittiin uumame. Mana Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Mana Waaqayyoo isa hundumaa danda'uuti. Mana Waaqayyoo isa anaaf isin uumeeti. Manni qulqullummaa kun, manni Waaqayyoo kun tulluu hundumaa keessaa tulluu isa caalu irratti jabaatee dhaabbataa'e. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Manni kun mana qulqullummaa, mana Waaqayyoo keessatti waaqeffamu, mana qulqulloonni Waaqayyoo keessatti isa itti waaqeffatan, Waaqa isaanii itti sagadanidha. Mana baay'eetu jira. Mana qulqullummaati jedhamanii kan waamaman manoota baay'eetu jira. Inni kan Waaqayyoo garuu adda waan ta'eef, inni kan Waaqayyoo garuu hin caala waan ta'eef, inni kan Waaqayyoo garuu guddaa waan ta'eef, jabaas waan ta'eef, isa hundumaa caalu irratti jabaatee mul'ata. Jabaatee dhaabbataa'e. Mana qulqullummaa kana gaa yeroo ilaallu manni kun mana Waaqayyooti. Manni kun mana Waaqayyootti waaqeffamuudha. Manni kun mana fayyinaati. Manni kun mana qabbanaati. Manni kun mana jireenyaati. Manni kun mana du'aan itti ka'uudha. Mana seenaan itti jijjiiramuudha. Mana waan haaraan itti ta'uudha. Kanaaf jedha sabni hundinuu gara isaatti iyyaa'u jedha. Sabni lafarraa, sabni hundinuu kan Waaqayyo uume hundumtuu gara tulluu sanaatti ol yaa'u. Maaliif? Jireenya argachuudhaaf, hiikama argachuudhaaf, ba'aa isaanii ofirraa galagalchuudhaaf, qulqullaa'uudhaaf, kan Waaqayyoo ta'uudhaaf, ifa arguudhaaf, seenaan isaanii akka jijjiiramu, haala isaan keessa jiran biyya lafaa kana keessa yeroo ilaallu bara kana keessa dukkana guddaatu jira, rakkina guddaatu jira, yaaddoo guddaatu jira. Kanaaf sabni hundinuu bara booddee sanatti gara mana sanaatti ol yaa'u jedhe. Bakka jiran hundumaati golee affanuuti. Sabni lafarraa gurraachi, adiin, sanyiin garaagaraa, aalaan garaagaraa, bifi garaagaraa hundumti isaanii wal waamaniitu eessatti yaa'u? Gara tulluu Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru sana, isa hundumaa caalee dhaabbate sana, isa ol ka'ee jabaatee dhaabbate sanatti gara isaatti yaa'u jedhe. Jireenya argachuudhaaf, fayyuudhaaf, Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf gara mana Waaqayyootti yaa'u jedhe. Garaa tokkoof yaada tokkoof hundumti isaanii gara mana Waaqayyootti yaa'u jedhe. Yoom? Bara booddeetti maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa barri suni dhufaa jira waan ta'eef bara sanatti lubbuun hundumtuu, nama kan ta'e hundumtuu gara mana sanaatti ol yaa'u. Sabni lafarraa baay'atanii hin dhufu. Maaliif jedhe? Xiyoon keessaa seerri waan ba'uuf, Yerusaalem keessaas dubbiin Waaqayyoo waan ba'uuf, karaa isaa akka inni nu barsiisuuf, nus daandii isaa irra akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti, gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti ol hin baana jedhaniitu wal waamu. Maaliif jedha? Seeratu ba'a. Maaliif? Firdii qajeelaatu ba'a. Kanaaf kottaa karaa isaarra adeemna, kottaa gara isaatti ol baana jedhedha. Sabni lafarraa hundumtuu baay'inaan karaan waliin ga'u jechuudha. Hin yaa'u gara mana Waaqayyootti. Xiyoon keessaa seerri waan ba'uuf, Yerusaalem keessaa immoo dubbiin Waaqayyoo inni jiraatan, dubbiin Waaqayyoo inni humna of keessaa qabu, inni seenaa jijjiiru, inni du'aa kaasu, inni waan haaraa godhu, dubbiin Waaqayyoo Yerusaalem keessaa waan ba'uuf, dubbiin Waaqayyoo kana dhaggeeffachuudhaaf, seera qajeelaa kana barachuudhaaf, karaa qajeelaa kana qabachuudhaaf, daandii isa qajeelaa arguudhaaf karaa sanarra adeemaniitu kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti ol hin baana jedhaniitu bakka jira hundumaatii wal waamanii gara tulluu mana Waaqayyootti waa ba'u. Maaliif biyya lafaa kana keessa yeroo ilaallu seerri jal'ateera, firdii qajeelaan hin jiru, waan baay'eetu abdii nama kutachiisa.
haalli nuyi ilaallu biyya kana keessatti kan ilaalaa jirru yeroo waan gaarii ta'e jedhamu waan gaariin yeroo ta'uudhaaf jedhu gaariidha jedhamee hamma dhumaatti xumuramu kan ittiin mormutu jira kun kana jedha sun sana jedha yaada garaagaraatu ka'a dubbii garaagaraa faallessutu ka'a dubbii waaqayyo garuu kan faallessu waan hin jirreef dubbii waaqayyo garuu jiraata waan ta'eef dubbii waaqayyo garuu hiikaa waan ta'eef dubbii waaqayyo garuu furmaata waan ta'eef kottaa gara mana waaqayyootti ol hin baana kottaa karaa kan nutti agarsiisu karaa qajeelaa kan nutti agarsiisu gara dubbii waaqayyootti ol hin baana kottaa isa ba'aa keenya nurraa buusu isa dhukkuba keenyatti nu fayyisu isa dhiphoo keenya nuuf hiiku kottaa gara mana waaqayyootti ol hin baana lafa jiranii wal sassaabanii yaa'anii gara mana waaqayyootti ol ba'u jedha maaliif dubbii waaqayyootu iddoo sanatti mul'ata waan ta'eef dubbii waaqayyootu iddoo sanatti dubbatama waan ta'eef dubbiin kun immoo isa jiruuf isa hin jirre irratti isa aboo qabu waan ta'eef isa hin jirre kan jiraachisu isa jiru immoo kan balleessuu danda'u waan ta'eef kottaa gara dubbii waaqayyoo dhaga'utti gara mana waaqayyootti ol hin baana jedhaniitu bakka jiran hundumaati golee alfanuuti gara tulluu mana waaqayyootti gara tulluu mana waaqayyootti ol ba'u jedhu gara tulluu mana waaqayyootti wal waamanii kottaa waliin jedhu mandara keessa deemanii gaxarii keessa deemanii katamaa keessa deemanii kottaa wal waamanii gara waamicha mana waaqayyootti gara jireenya gara mana waaqayyootti gara humna waaqayyoo argachuutti gara seenaa jijjiiramuutti gara waan haaraan ta'utti gara ba'aan namarraa bu'utti gara dukkanni namaaf dhibutti gara mana waaqayyootti ol baana jedhaniitu bakka jiran hundumaatti wal sassaabanii ol ba'u jedhe maqaan waaqayyoo haa eebbifamu kanaaf mana waaqayyoo keessa hiikamatu jira mana waaqayyoo keessa jireenyatu jira du'aatu ta'a seenaa gurguddaatu hojjetamu mana waaqayyoo keessatti dubbii waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba waan ta'eef seenaatu jijjiirama waan haaraatu ta'a humna qaba dubbiin waaqayyoo kanaaf kottaa jedhu wal waamu lafa jiranii wal waamaniitu girrisanii gara mana waaqayyootti ol deemu seerri hin ba'a seera maalii seera seenaa jijjiiru seera jireenya namaaf ta'u seera hiikaa qabu seera furmaata qabutu ba'a waan ta'eef kottaa gara tulluu mana waaqayyootti ol baana jedhanii wal waamanii gara isaatti ol ba'u kanaaf inni saba baay'ee gidduutti jedha firdii hin kenna isaarra dhibe saba baay'ee gidduutti inni firdii hin kenna tulluun inni tulluu gararraa jiru inni manni waaqayyoo irra dhaabate sun inni manni waaqayyoo jabaatee irra dhaabate sun dubbii waaqayyoo sana keessa maaltu jira firdiitu jira firdii qajeelaa kennuutu jira kanaaf firdii qajeelaa hin kennaa saba jajjaboo fagoo jiraniifis murtoo hin godha jedha murtoo hin godha murtoo warra dhaban furmaata warra dhabaniif furmaata kenna murtoo warra dhabaniif murtoo dhugaa kenna firdii qajeelaa warra dhabaniif firdii qajeelaa kenna waaqayyo firdii qajeelaa qaba waan ta'eef isa booddee wanta dinqiitu jira iddoo kana dhuguman isinii jedha maal jedha isaan jedha billaa isaanii maarashaa eeboo isaaniis isa ittiin muka qeexaa hin godhatu wedha billaan maayin billaan isattiin wal ciranii isattiin wal ajjeesan isattiin lubbuu namaa balleessan isattiin dhiiga namaa dhangalaasan sana maal godhu maarashaa isattiin qotiisa qotanii isattiin midhaan irra facaafamuu fi maarashaa qotiisa qotu ta'aa billaan sun eeboo isaanii hoo isa ittiin muka qeexaan ta'a lammaffaa namni lubbuu namaa ajjeesuu fi meeshaa hin qopheeffatu iddoo kanatti maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u meeshaa garaagaraa qopheessa namni lubbuu namaa balleessuuf meeshaa biyya lafaa mee ilaalaa kan lubbuu namaa akkasumatti qilleensa keessaanis adeemee kan ajjeesu jira dhukaasuudhaanis kan ajjeesu jira wanti lubbuu namaa balleessu waan baay'ee jira lubbuu tokko balleessuun waan xinnoo ishee ga'a garuu meeshaa qophaa'u ilaalaa lubbuu balleessuuf lafarraa nama fixuuf lubbuu namaaf jireenyuma namaaf biyya lafaa kanarratti
meeshaa akkamiitu qophaa'a nama dhiba bakka namaaf kun qophaa'eettanii yaadan innis yeroo tokko yeroo meeshaa isaan immoo wayii gagga'u kana kan ittiin nama fixu kan ittiin nama lafarraa dhugu meeshaa sun hundumtuu deebi'ee hin hojjetu asirratti maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni sun hundumti isaa hin fashalaa hin hojjetu kana booddee meeshaan ittiin nama ajjeesan meeshaan ittiin lubbuu balleessanii hojii kan biraatti deebi'a. Waan ittiin waan gaarii ittiin hojjetan waan namaaf fayyadamu kan ittiin hojjetan ta'a jechuudha. Lubbuu namaa hin balleessu jechuudha. Dhiiga namaa hin dhangalaasu jechuudha. Kanaaf seenaatu jijjiirama firdiitu ba'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf kun hundumtuu hin hafa jechuudha. Bara sana keessa eegaa jedha sabni sabatti billaa hin luqqifatu. Sabni sabatti billaa hin luqqifatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sabni saba balleessuudhaaf obboleessi obboleessa ajjeesuudhaaf biyyi biyya fixuudhaaf eeboo walitti fudhatu billaa walitti fudhatu nagaatu bu'a jechuudha. Jaalalatu bu'a jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa sabni sabatti billaa luqqifatu isaan deebi'anii lola hin baranii. Haaleluyyaa. Deebi'anii lola hin baranii. Amma ijoolleen xixiqqoon illee lola beekti biyya lafaa kana keessaa akkamittiin akka nama lola kan hin beekne jiru. Hundumtuu dubbii garaagaraa irratti yeroo ilaalamu lola qaba kan lolu qaba akka hummaa ta'e summaa ta'e waan jedhu qaba waan ta'eef lolatu jira jibbatu jira hinaaffaatu jira. Kanaaf deebi'anii lola hin baranii lolli hin hafa jechuudha. Lolli yeroo ofu maaltu ta'a? Jaalala isa kan Waaqayyootu gidduutti dhangalaa'a jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jaalalatu gidduutti dhangalaa'a waan ta'eef nagaatu bu'a waan ta'eef nagaan yeroo buusan jaalalatu jira tokkummaatu jira walii wajjiniin jiraachuutu jira walii wajjiniin hojjechuutu jira walii wajjiniin waan hojjetan qaqqajeeshanii jireenya qajeelaa jireenya eebbifamaa akka jiraatan dubbata sagalee kun maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa sabni sabarratti billaa hin luqqifatu isaan deebi'anii lola hin baran maal jedhu garuu isaan adduma addaan muka wayinii isaanii jala harbuu isaanii jalas hin taa'u. Namni tokkollee isaan hin sodaachisu. Isaan adduma addaan jedha muka wayinii isaanii jala muka harbuu isaanii jala nagaadhaan gaaddisa godhatanii achi jala hin taa'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan isaan naasisu hin jiru. Kan isaan birdachisu hin jiru. Kan isaan sodaachisu hin jiru. Maaliif? Wanti lubbuu namaa balleessu badeera waan ta'eef. Wanti jireenya namaa balleessu badeera waan ta'eef. Maaltu ta'an jedhan maaltu dhufee muka wayinii keenya jalatti nu lala. Maaltu dhufee kanuma namaa saamuudhaaf kan nama ajjeesan baay'eetu jiru. Kanuma isin qabdan isin harkaa fudhachuu fi lubbuu namaa kan balleessan baay'eetu jiru. Qabeenyuma namaa jedhanii nama sana ajjeesanii qabeenyuma sana dhaaluuf jedhanii kan hojjetan kan halkaniif guyyaa irratti yaadan kan halkaniif guyyaa irratti malatantu jiru. Namni muka wayinii isaan jala qabbaneeffatee taa'uu hin danda'u. Waan qabu itti rakkatee hojjetatee itti rakkatee itti dadhabee hojjetatee nagaadhaan jiraachuu danda'u. Taa'ee nyaachuu danda'u. Qabbana hin qabu. Maaliif kanatutu jira kan saamutu jira. Kan hundaan irraa fudhatutu jira. Mitiire kanaaf namni hundinuu muka wayinii isaa jala muka harbuu isaa jala qabbaneeffatee nagaadhaan tataa'a. Inni kun eebba tokkodha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo dubbiin Waaqayyoo olaanu jechuudha. Yeroo hojiin Waaqayyoo ulfinni Waaqayyoo mul'atu jechuudha. Yeroo Waaqayyoo seenaa jijjiiree waan haaraa hojjetu sana kan nama sodaachisu hin jiru. Kan nama birmachiisu hin jiru. Kan nama naasisu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isaan hundumtuu boqotanii aara galfatanii muka wayinii isaanii jala taa'u. Hin qabbaneeffatu aara galfatu bir'aa malee sodaa malee naasuu malee maaltu ta'a bor maaltu ta'a iftaan maaltu ta'a iddoo akkasiitti maaltu dhufa yeroo akkasii maaltu ta'a jedhanii inni yaafatan waa'ee lolaa waan jireenya isaanii balleessu waan nagaa isaanii jeequ waan mana isaanii bittimsu waan isaan qaban kan irraa fudhatu kan irraa itti dhufu hin jiru kan sodaachisu hin jiru
kan birachisu sodaa malee bir'aa malee muka harbuu isaanii jala taa'u. Kana afaan Waaqayyo Gooftaa maccaatti dubbateedha. Afaan Waaqayyo Gooftaa maccaa keessaa kan ba'uudha. Nagaadha. Afaan isaa keessaa kan ba'u boqonnaadha. Afaan isaa keessaa kan ba'u aara galfiidha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Maaliif isatu wajjin jira ta'e waan ta'eef, isatu eega waan ta'eef, isatu jedhe waan ta'eef, seerri isa biraa ba'e, firdii qajeelaan isa biraa kenname waan ta'eef, lubbuun hundumtu gara isaatti baqateera waan ta'eef, lubbuun hundumtu waan hundumaa dhiisee karaa isaa isa qajeelaa adeemeera waan ta'eef, kottaa karaa isaa akka nutti argisiisu gara isaatti ol baanaa jedhamini sagalee isaarraa. Kottaa karaa isaa daandii isaa akka inni nu agarsiisu gara isaatti ol baanaa. Kanaaf daandii isaa kan adeemu, kan isa amanatu, kan isatti hirkatu bir'aa malee naasuu malee muka harbuu isaatii jala mana Waaqayyo kenneef keessa, jireenya Waaqayyo kenneef keessa, kennaa Waaqayyo kenneef keessa boqotee aara galfatee bir'aa malee naasuu malee jiraata jechuudha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Sabni warri kaan hundinuu adduma addaan maqaa Waaqayyo isaaniitiin hin adeemne. Nuyi garuu yeroo hundumaa bara baraan maqaa Waaqayyo keenya Gooftichaatiin hin deddeebina. Haleluuyaa. Nuyi immoo sabni baay'een maqaa Waaqayyo isaaniitiin deddeebi'u. Aniif isinoo maqaa Waaqayyo Gooftaa keenyaatiin bara baraan hin deddeebina. Maqaa isaatiin deddeebinaa. Dubbiin kun iddoo kan biraattis maal jedha? Isaayyaas 11:6-11tti yemmus yeeyyiin ilmoolee hoolaa gidduu hin jiraata. Yeeyyiin hoolaa walii wajjin hin jiraatanii hin beekan. Ilmoolee hoolaa gidduu jiraata yeeyyiin. Inni isaan butatu, inni isaan nyaatu suni isaanii nyaatu jechuudhaan nagaa guddaatu bu'e jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qeerransi immoo ilmoolee reettii gidduu hin ciisa. Qeerransi reettii raajiniin firooma qaba. Firooma qabu takka. Qeerransi reettii nyaata. Yeeyyiin immoo hoolota nyaata. Wal nyaatan warra wal baqatan warra wal eessattu walii jirii jiraatu walitti dabalamanii. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kun waan dinqiidha maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Jabbiiniif leenci saafenni walii wajjin bobba'u. Walii wajjin bobba'anii marga dheebu. Deebi'anii saawwataan jedhu jechuudhaan leenconnis waan dinqiidha kun maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mucaan xinnoonis isaan hin tiksa. Mucaa xinnoon leencis yeeyyiinis qeerransis ilmoolee hoolaa reettii saawwataa wajjiniin waluma duukaa tiksa jechuudha. Eewwatu tiksa nama guddaa iyyuu miniin mucaa xinnoo tokko tiksaa. Saawwiif amaaketti walii wajjiniin hin soorratu. Jabboonniif ilmooleen amaaketaa wal bira hin ciciisu. Leencis akka qotiyyoo cidii nyaata. Baay'ee nama dhiba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Tulluu gosa qulqullaa irratti nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu jiru. Bari kun dhufaa jira gaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warri takkaa walii wajjiniin hin dheenye, warri takkaa walii wajjiniin ta'uu hin dandeenye, tulluu Waaqayyoo isa qulqullaa irratti, tulluu manni Waaqayyoo irra dhaabbate sana irratti sabni garaa garaa dhufanii namaaf nama diina ta'e Waaqayyo walitti araarsee warra gamasii warra gamanaa walitti waamee lubbuun hundumtuu gara mana Waaqayyootti ol ba'anii bir'aa malee naasuu malee jireenya bara baraa jiraatu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Tulluu Waaqayyoo isa qulqullaa irratti lammaffaa duutiin jiru, lammaffaa wal caaluun hin jiru, lammaffaa tokko gadi bu'ee tokko ol ka'uun hin jiru, firdii jal'aan hin jiru, nama ajjeesuun dhiiga dhangalaasuun hin jiru, hatuun hin jiru, wal balleessuun hin jiru, wal jibbuun hin jiru, wal miidhuun hin jiru. Namni tokko illee miidhamu tulluu gosa qulqullaa irratti dubbii Waaqayyoo. Har'a balleessaa biyya lafaarra kan guute, miidhaan biyya lafaarra guute kun iddoo akkasiitti kanan ta'e lubbuu hammanaatu dhume lafumaa ka'anii inni kaanii mana barumsaatti ijoolleetti naqee ijoollee ajjeesa. Inni kaan immoo lafa namni dacha'ee bashannanaa jirutti yookiin tapha laalaa lafa inni jirutti makiinaadhaan dhufee namarra ba'a yookiin boombeechitti gadhiisa.
lubbu baay'eetu dhuma lola baay'eetu jira har'a suummiin bineensaa suummiin namaas nama ajjeesuudhaaf hin danda'u jechuudha yeroo sanatti maqaan waaqayyo kan eebbifamee haa ta'u lubbuu kan balleessu waan tokkollee yeroo sanatti hin argamu bara waaqayyo jedhe sanatti bara waaqayyo qopheesse sanatti bara waaqayyo murteesse sanatti firdii jal'aan hin jiru har'a firdii jal'aatu baay'ata lafumaa ka'anii yoo namni tokko iddoo tokkotti filamee iddoo tokko hojjechuuf ka'e akkasuma godheeraa amma seenaa Ameerikaa kana keessatti wanti nuyi argaa jirru wanta nama dinqisiisudha dubartoonni kana nu godhee bara akkasii jedhanii haasa'u amma namicha isa filamu namicha amma Bill Cosby hidhamee mana hidhaatti galeera inni kun immoo isa mana murteetiif filamuuf jedhee sanammoo maal godhan kunoo kana godheera yeroo high school turre yeroo university turre moo maal jedhu kanaafi hatta waan baay'eetu gaggeeffamaa jira nama gad deebisuudhaaf nama salphisuudhaaf seexanni kan inni qopheeffatu seenaa adda addaatu jira biyya lafaa kana keessatti illee yoo ilaalle kanaaf kun hundumtuu hin jiruudha firdii qajeelaatu jira waaqayyo firdii qajeelaa baasa waaqayyo dubbiisaa isa dhugaatiin dubbiisaa isa jiraataadhaani firdiisaa isa qajeelaadhaani saba lafarraa nagaadhaan akka isaan jiraatanii waan itti dadhaban waan itti jooran itti qabbaneeffatanii akka jiraatanii bir'aa malee naasuu malee akka jiraatanii waaqayyo kana qopheesseera waaqayyo kana godheera maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kanaaf tulluu isaa isa qulqullaa'aa kanarratti gaa hundi keenya akka eebbifamnu dubbii isaa isa jiraataa kanaan bara keenya hundumaa akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru.